Ashamaa harka furii daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Loltoonni Bilxiginnaa 62 ta'an waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Saamichii fi doorsisni waraana Bilxiginnaatiin qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatu itti fufe. Magaalaa Naqamteetti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa butuun achi buutee dhabamsiisaa jira jedhame. Waxabajjii 22 hanga 29 torban Hacaaluu jedhamuun sochiin garaa adeemsifamaa jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo Oromummaa yakkuun maqaa adda addaa itti maxxansuun badii tokko malee ajjeesuu, hidhuu fi dararuu akkaan hammeessee itti fufuu maddeen keenya himan. Akka maddeen keenya jedhanitti yeroo ammaa kana hawaasni nagaa jaallatu uummanni Oromoo ba'ee galuun yaaddoo ulfaataa itti ta'aa dhufuu simaniiru. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 21 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuu keessatti waraanni Bilxiginnaa kunneen nama maqaan isaa Ramadaan Shaafee Atoomsaa jedhamuu fi mana obbo Asaffaa Amanuu taa'uun loon tiksaa fi ture badii tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuu isaanii maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork addeessaniiru. Oduma wal fakkaatuun godinuma sana aanaa Sayyoon Oleettis waraanni Bilxiginnaa waxabajjii 22 bara 2023 dargaggoo Amanuu Mitikuu jedhamu ganda Odaa Abboonnootti ajjeesuun dhaga'ameera. Godinuma kana aanaa Qilxukaarraa keessatti ammoo namoota nagaa hojii siyaasaa kam keessaayyuu harka hin qabne waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jechuun hidhaa jiraachuu odeessinu qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 19 bara 2023 aanaa Qilxukaarraa bulchiinsa baadiyyaa Agamsaa Bal'aa bakka jedhamutti waraanni Bilxiginnaa kunneen namoota lama kan maqaan isaanii tokko Abdiisaa Toleeraa Qindeessaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi ogeessaa fayyaa Israa'el Jaallataa jedhamu qabuun magaalaa Qilxukaarraatti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Loltoonni Bilxiginnaa lakkoofsaan 62 ta'an gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Akkuma Gadaa Miidiyaa Neetwoork deddeebiin gabaasaa ture loltoonni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti raayyaa ittisa biyyaa 30 ta'an qawwee AKM 17 fi dachaatuu 30 qabachuun waraana bilisummaa Oromootti yoo makaman godinuma kana aanaa Saasiggaa irraa loltoonni 4 qawwee fi hidhannoo guutuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii mooraa magaalaa Qeellam irraa loltoonni 10 magaalaa Gidaamii fi aanaa Anfilloo magaalaa Muggii irraa loltoonni 2 sirnicha ganuun hidhannoo guutuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamaniiru. Godinuma kana aanaa Gaa'oo Qeebbee irraa loltoonni 6 akkasumas Yemaaloogii Walal irraa loltoonni 4 qawwee fi hidhannoo waliin sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jiwaat irraa loltoonni 4 akkasumas Wallagga Lixaa aanaa Mana Sibuu irraa loltoonni 2 guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 23 bara 2023 mooraa Bilxiginnaa keessaa ba'uun waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Saamichii fi doorsisni waraana Bilxiginnaatiin qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatu itti fufe. Qonnaan bultoonni Oromoo waqtii gannaa kana lafa qotanii midhaan facaafachuu utuu qabanii dararaa waraanni Bilxiginnaa irratti raawwachaa jiruun jiruu fi jireenyi isaanii akka yaaddoo keessa galuu maddeen ifoomsan. Akka maddeen jedhanitti kaadiroonni Bilxiginnaa xaa'oo saamanii ofii gurgurachuun faayidaa dhuunfaaf oolfachaa jiru jedhan. Kana malees hiriira baatanii yoo waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatan malee hin fudhatan jechuun hawaasa nagaatti roorrisaa jiraachuu odeessinu qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 22 bara 2023 godina Arsii Bahaa aanaa Ciyoo magaalaa aanichaa Kaatarganat keessatti maqaa xaa'oo isiniif kennina jedhuun kaabinoonni aanichaa uummata gandoota akka Murticha Qobboo, Katar Qotee Bulaa fi bulchiinsa magaalaa Kaatarganat ganda duwwaa tokko keessaa waamuun uummanni erga dhaqee booda warra aanaa fi godinaa haa dhufan hanga isaan dhufanitti nuti isiniif hin kennuu hin dandeenyu jechuun teessisaa turan. Kaabinoonni aanaa fi godinaa erga dhufanii ammoo uummata walitti qabamee jiruun haga seelii waraana bilisummaa Oromoo as keessaa baastanitti xaa'oo hin argattan. Waraanni bilisummaa Oromoo diina Oromooti. Wooboo yoo naannoo keessanitti argitan itti iyyaa yoo kana hin goone xaa'oo hin argattan ni ajjeefamtus jechuun hawaasa afaan faajjessuun shororkeessaa ooluunis dhaga'ameera. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilxiginnaa kunneen qonnaan bultoota Oromoo karaatti adamsuun eeggatanii saamaa jiraachuunis dhaga'ame. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 17 bara 2023 aanaa Ada'aa Bargaa ganda Reejjii Mokodaa keessatti qotee bulaa maqaan isaa Obbo Guutaa Addunyaa jedhamu irraa qarshii 40,000 otoo inni gara gabaa deemaa jiru reebicha hamaa irraan ga'uun fudhachuu isaanii maddeen keenya himaniiru.
Magaalaa Naqamteetti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa guutuun achi buutee dhabamsiisaa jira jedhame. Magaalaa giddugala lixa Oromiyaa taate Naqamtee keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota adamsuun ajjeesaa hidhaa fi achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun nagahameera. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 19 bara 2023 obboloota sadan magaalaa Naqamtee naannoo dirree tokkummaa jiraatan qabuun achi buutee isaanii dhabamsiisuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Dargaggoonni waraana mootummaan butamuun achi buuteen isaanii wallaalame kunneenis tokko Taakkalee Fiqaaduu, 2 Magarsaa Fiqaaduu fi 3 Caalaa Fiqaaduu kanneen jedhamanidha. Ijoolleen kunneen erga qabamanii guyyoota lakkoofsisanis mana hidhaa magaalattii kam keessatti iyyuu hin argamin jiraachuu hiriyoonnii fi firoonni itti dhiyoon himaniiru. Magaalattii keessatti dargaggoota barnootaa fi hojii garaagaraaf gara magaalattii dhufan adamsuun akkaan jabaatee itti fufee jiraachuus maddeen dabaluun ibsaniiru. Waxabajjii 22 haga 29tti torban Hacaaluu jedhamuun sochiin garaagaraa adeemsifamaa jira. Yaadannoo wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa sosochii torban Hacaaluu jedhu eegalaniiru. Hawaasni sadarkaa adda addaa irra jirus bifa adda addaa yaadachuu irratti argamu. Sirni badhaasa muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 magaalaa Finfinneetti adeemsifama. Sirni badhaasa muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 magaalaa Finfinneetti adeemsifama. Badhaasicha dabalatee hojiilee adda addaa Hacaaluun itti yaadatamu torban kana keessa faawundeeshinii kanaan ni geggeeffama. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa labsii torban Hacaaluu jedhu labsuun guyyoota torba jechuunis waxabajjii 22 haga 29 keessatti akkaataa adda addaan akka Hacaaluun yaadatamuuf hojjechaa jira. Itti aanaa walitti qabaan boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kan ta'an Dr. Taaddasaa Qana'aa toora feesbuukii isaanii gubbaatti torban kun torbanitti haqa Hacaaluu gaafannudha jechuun barreessan. Dhugaa Hacaaluu gaafachuuf addunyaan haqa Hacaaluu akka barbaadduuf waamicha taasisuutu nurraa jira jechuun torban wareegama Hacaaluu kana akkaataa garaagaraan akka yaadannuuf namuu waa'ee Hacaaluu dubbachuu qaba jechuun Dr. Taaddasaa Qana'aa barreessaniiru. Kana malees gareewwan hawaasaa adda addaa marsaalee hawaasummaa fi gurmuu adda addaa keessatti yaadannoo waggaa 3ffaa Hacaaluu Hundeessaa geggeessuu itti fufaniiru. Torban kun torbanitti hojiilee Hacaaluu dhaadheessinuu fi haqasaa gaafannu ta'uura darbee gochaawwan Hacaaluu Hundeessaa itti fufsiisus waan nurraa eegamu yeroo itti raawwannudha jechuun rogeeyyiin adda addaas barreessaa jiru. Yaadannoowwan Hacaaluu keessaa tokko kan ta'e badhaasni muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2023 magaalaa Finfinnee hoteela Skaayilaatitti adeemsifama. Sirni badhaasaa kun muuziqaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, ogummaalee muuziqaa wal dorgomsiisuun kan badhaasuu fi qulqullina ogummaa jajjabeessuuf qooda olaanaa qabaa jedhama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jechaan oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.